Katamaa yoom nutti agarsiisteera bishaan qalloo bichaa waraabdeetiin ka gadhiiftu takka takkaan manarra deemiti nu waraabisiin jenne malee. Ay suuraa maatii deetii argisiisanirraa kabiraa waan guutaa gatarii isaan wayyaa gatarii isaan nama agarsiisu wayyaa bishaan qalloo fa'aa isin agarsiisu qubayyaa fa'aa isin agarsiisu. Suuraa maazariin argite nan ga'e bakka waan biraan barbaadu waan jettillee guuta. Isiin agarreeti wannoo waan jedhu. Maakin maa jallistere foloo godhaan himee foloo godhu tolcha. Kasin jedhu wallahi. Bakka san keessan sitti masoomnillee kalaa jiraan beeytaa mere. Dhugaa. Amaanaa ammoo nama kamiyyuu dura sitti dhaamee jira akka irraa naaf deemtu. Maakachin. Waan jiru waan shonkora nyaadha dheeti barnaati shonkora nyaadachiste shonkora ijoollee bira. Adaabaa. Kam waduut garaa manurdas ilaal. Family dia love you so much. Gudi gudi kau jangan. Anda baik tak kesenjata dah baik kawaja. Kesun nagaan. Wana moti ni. Waduh dan debine. Amama kijasan ule udani. Ambar profile ki ya soka jira ambar profile sin screenshot kote ke sath kita profile ki ya soka. No account berat tu ni. Abak kaya sun maafin sini. Shit. Assalamualaikum. Karena profile ka kaya jira. Nah profile selain live jerung ka kaya masa? Tera beraga. Orang ya mana tol sensitif dem tu senti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu? Kesedar beda be wallahi lazim waalaikum salami. Guys, follow goda account me. Yo son basis sa godu churuti TikTok kin torban takana adabi. Wallahi. Waktu saya bisa tempat tak kesana kate males. Mal basis satu terkara. Fata. Anda fata basis tu nada apa? Mani te ufata tu bilicni ci dabar sanif na fakate wana ka mana wan brahi sa juruti fakate sa TikTok man te torban takana ninjo se te guya di dem torba. Nguya ka TikTok e un dando wallahi. Sumatana ni mali aranjo. Dangin oh. Aji tirse amra lukko ilkan ki yam bareda niti. Sebenarnya mami orang zala. Are बोला है उधर follow tol channel दे आती वीडियो मत करो तो अंजत तो करो आती follow tol channel ये तो easy dah maka ke tinu berani orang itu orang ni mah lagi sih time tu
Haala godhaan dimtii midhii isaa waan jedheefu jedheera. Qaraanuu beekaa akka namni እናንተ kan eegaa kanaahi kananaadha. Tiin wolfii namni ilaalu jira. Akka jedhu san isa fakkaata. Maakida maas cufeste saree Ina haribo xiqqoo haareetiin jira. Guys mee follow godha. maal siyaasi Osoo nagaan taa'u jiruuti gaasilaan beeksisuu baadhee maal dille kun dhufa. uffata akka ati viidiyoo irratti hojjettu ture kan dhiiste. Manatti dhufnaan kalaas maal godha laayifuma irratti naa beeksisee jennaan. Laayifii bar inseentuun isheen dandeettu amma kanaan. Hin danda'u. Dandeetta. Kan fooloo kadhatu irra waa irratti hojjettee irra bareeda. Hin barbaadu anaa hojjechuu hin barbaanne fooluma kuma takka naafaa guutananuu hin guddifadha rakkoon hin jiru. Namni kuma takkaa fi 600 kun fooloo maangoon herreegaa jiran. Waan uqaayisita wal bira yoo fooloo gootan namni goota 600 kun dhumatee barra kun profaayilii gattu kaa fooloo tolchaa dhumate. Isii tokko bojjaa wajaa barreessamaa oola kun jaabbuliti. Vidaa jedha turoo. Kottu qonnaashi. La guyyaan keetillee deemaa haaraa barbakka ga'ee deebi'u akka. Ati ammoo waan seera silaa achi Ganaadha inni deebii nuu ganaadha lafti. Mandu nuu guyyaa meeqa akka dhufe yoo biyaansi guyyaa 10 ni yaa. Shan ga'e torbee lama. torbee lama ji'a takkaaf deemtemi moo itti dabalatta. Dhukkoo torbee lama reeganaa guyyaan maal taasise? Katamaa yoo nutti agarsiisteera ati bishaan qalloo bichaa waraabdeetiin ka gadhiiftu takka takkaan manarra deemitiin waraabisiin jenne malee. Ay suuraa maatii deetii argisiisanirraa kabiraa waan guuta kata gatarii isaan wayyaa gatarii nama agarsiisu wayyaa bishaan qalloo fa'aa isin agarsiisu qubayyaa fa'aa isin agarsiisu. Suuraa maazariin argite nan ga'ee bakka waan biraan barbaadu waan jettillee hin guuta. Isiin agarree ati wannoo waan jedhu. Maakiin maa jallisteera foloo godhaan himee foloo godhu tolcha. Kasin jedhu wallahi. Bakka san keessan sitti masoomnillee kalaa jiraan beeytaa mere. Dhugaa. Amaanaa ammoo nama kamiyyuu dura sitti dhaamee jira akka irraa naaf deemtu. Maakachin. Waan jiru waan shonkora nyaadha dheeti bannaati shonkora nyaadachiste shonkora ijoollee bira. Kam waduut garaa manoor das ilaal. Family dia love you so much. Anna baay'ee takka sinjaara dhabbaayee kabaja keessumaa nagaa annaa bula. Sa'aatiin deemeera mi? Biboo ciao. Waagoon makka taatee siidhaa. Nama gaafate jaarsa qabdaa jaama malee jaalallee qabdaa jaama.
Gagabe. Hagan takka kufatanii ammaan tana akka tolii gadi hin fiigan rabshaa. Apa gadani rema rako. Amma injirani arama rafani warre sunundi. Rafanii oggoor suutii rafe seenan dibii gana fitinaadhaan tollu. Me zamano. Zamaanoon salaatu tira. Salaata maal salaata sa'a sagalee amma biyyaay. Laabii banatee salaatu jira. Wallah zamaanoo kana rabbiin nuuf fideera. Hiikaa jaaltu? Oya. Naafsee odol fuun ilmoo akkam dadhamee natti. Ilmoo gisee takka faayineen usne. Nama akkasii hin zalla. Ilmoo gisee takka faayineen usne. Maal jechuu kan? Ati nyaansa akka hojjetu? Saya malu ni nasoin. Ati kau gize mira kasi sendi malee gistaan nagumaan nama sudah geeffate haasoo tabar gize situ tukam malee. Yaa oggana tuttuqan maraa ta'an dhagoon sanii barra konti. Rafnee jirra nuti ammoo warra suuti. Hirrafni caaltu warri suutiti. Irrafni warri suuti. Kana fayyuma warra suuti jejjetan malee warri suuti ijoolleen suuti jirtu baay'ee namoonni paarsantiin 95 na jaalatan. Interview nu godhi interview yen dandeessu interview yen sodaate sanaaf. Wallahi sodaadhaan interview gaafii gaafatame inni gaafii sodaadhaan wanni nani jibboo jiraate. Urjii bareedduu fidde ayyaa madiise. Urjii walloo laa barnaaf urjiin. Boofuu lakkanaa kana laaltee kam walloltaa rabbi sodaadhu laal burtukaana bilchaate. Mandariina fakkaatti. Laalme gisee ija jaalalaa nama laaltu laalme urjiyyee. Dhaaltu. Akkame? Jaalalaa maal shareerrattuu naatoo dideerra. Urjii warraan tana Tiraamp fakkaatamu maashaallah. Wallahi mina sheetan rajim. Makkataa kan fudhatu didee kana kana naan jetta. Wallahi kaayiroo tana keessa kaleessa gisee Tiraamp akkas jiru ijoolleen bajaajoo wallaaltee akkanatti ilaalu saaltoo tana gigiu tagaraa qabdu ilmoon garaa ba'uun ooltu kaleessa. Wallahi gina moo caaltu. Ni gammadee. Maaliif gammadee jechuun dhugaadha. Laal wanta gizeeti mokkortee haga dandeessu haali ni goota sanboota dalagaa rabbiiti rabbi raddeessa wanni hundee alhamdulillah khayrumaa feetee biroo kutuu danda'u qabdi. Guyyaa fayyaa qabaatti har'aan tana guyyaa har'aa kana garuu nu wanta. Yaa dhugaa. Ameerikaa Ameerikaa ni jira adda bakka anumaa hin heerumun jiru duraan ni heerumu amma. Waan bareedaa kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo manni dhiirti as jirtan hundi keessan urjiin heeruma barbaaddi. Guyyaa irra kaasee waa'ee Ameerikaa waan hafeef warri kaayiroo jirtan akkasuma immoo diyaaspooraan biyya alaa jirtan urjii miyyoo biskuuta fakkaatu tana fuudhuu danda'u qabdan. Akkas malee maaltu raangeen jireenya kamiif hin cinqaddan arra jiraachuun beeka malee boru jiraachuu hin danda'u. Arra gammadee jiraachuun qabaa jechuudha. Sana murteessi kanaaf hin gammadee malee waan birootiif hin gammadu. Ani ajaa'iba wanna ta'u maali beektaa ibsa amma susuudii jiraatte mijoon tuttuutamte biyya kaayiroo tana keessa teessee hanga ammaa laalme buskunni tun gisee usteetuma son heerumin teessu. Persii jira jedhanii kaayiroo keessatti tokkotti harka laatan. Wallahi kaayiroo keessa heerumina X jira jedhi. Ati hojii kaayiroo jirtaa? Rabbi akkas jechuun miidiyaa haase miidiyaan keessa waa'ee kana naasoo forex wanni haase. Duraan ni haasoo abaran mana haasoo dhiise malee foreski. Forex duraawuma kana naasoo. Waa hedduu tokko haasoo. Ta'igiin urjii ta'i. Ara wallahi unnoo ibsaan agar. Wallahi caaltu ati oduu himuun beektu asuu hin garree mee shan dhiiraa guddatee shan dhalaa tokko. Akkasitti ati haasoo hin beektu forex wallahi. Ish Dua namu gee daddaa qabaree ani. Oduu kasii mireeti oduu kasii shampaa fi oduu himuwaanaa miti wanti dastuu. Dastuu tiimireeti. Amma dastuu tiimi. Tumama isatti guddate bakka inni guddate fidiree marra jaa wajjin himna. Hin beekan isaan bakka isaan fidanii. Asuun silaa doo lammatti kaayiroo kasaraatti nama ersiin qabesan ka kaayiroo takka takkatti maqaan. Wallahi. Tafaataan beektu asuun. No, namni HIV qaba jee namni akkamitti maqaa namaa yaamee maamilee nama saniitiifuu namni akka nama keessa gabbaa'uun hin jirtu alaalumatti irraa fagaatta malee. Biyya kanatti ni himanti faranjiin ni himti. Faranjii dharee sun tun biyya namni dhagaa kan jetti guurate inshaallah makiinaa sirra baasee dhiifama maalish jees bira dabru keessatti waan akkana odeessitee abbaa kiyya jiraachuuf feetu. Maalish jechuun dhiifama jechuudhaas. Akkasi.
Kanatti hin tamchaa arabaa tokko saayiba qaba. Ati faranjis fiddee Oromiffatti haasofsiista. Amma dheengadde wallaa urjii ati na arabsa san gartee xiqqasha wal xooyne san. Sin araarsaa jee sin faadisiisaa jee. Diyaaspooraan urjii ni biisi. Ayaa ibsaan namatti naaru bara amma guyyaa san wali dubbannee achuma lafa kaayitiin deeman irraan fodde. Akka ati keessa keenyatti taaran ammayyaa. Fuula bareedaa tasgabbaa amma yeroo kanatti mijoota na qabdanii tuttuqina. Dirqama fe'umsa ta'uu qabdi isiin ofirraa isin dorgu. Narraa ittiin caaltu. Amma naaf caaltu wal fuudhu deema amma sarkii miizeen umtaata furdoodha boon taatu sun. Caaltu an furdoodha. Isin lafa na beeka waan ta'eef dhaabbadhu. Isiin bakka ani jiraa miti. Malee furdina hin qabdu yaani qaama bareedaa qabdi. Ani furdina namni joo kana niin dhabeegin ammoo. Namni hin jiru hin jeeran as keessa dhiirti yeellan bakka. Urjii fayidaa badina qalloodha. Qalloo siin jenna. Anaa duuba kaameraa guutuu dhaabbatee beekaa. Isiin akka beektaa nama qaama guutuu qabu argitee ibsa. Nama qaama guutuu qabu bakka. Qaama guutuu qabdi. Nama qaama bareedaa yaan giseen jiru maashaallah leha. Daabba qabdi. Barraadaan daabba shaayii qabdi moo keessaa. An dabbaa wanni na dhibeen uummanni tiktookun an oliin ka'u viidiyoo sirra hin jirtu eessatti argan. Hin qabu an dabbaa ni maraattaniisi. Dabbaan maali waan nyaatani? Dabbaa ni qabda. Zamaanoo tokko fidee silaa xiqqasha tuttuquun barbaada. Dubaat intarbiin si godha bakka caaltu intarbiin caaltu godhuu deema bakka hojii. Intarbii egaa fixadha hotti. Okay. Qophaa'ee caaltu kaa hin sodaadhattee mi? Wallaan sodaadha. Maali sodaadha?